Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa News Network oduu keenyarraaf qopheeffanneen isinitti himaa ani Biqilaa Amanuuti. Boosatitti dhibee koleeraatiin lubbuun namootaa darbuu hojjettoonni fayyaa fi jiraattonni himan. Tamsa'ina dhibee koleeraa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti mudateen lubbuun namoota 4 yommuu darbu namoota 200 ol irratti ammoo argamuunsaa himameera. BBC'n jiraattotaa fi ogeessota fayyaa wabeeffatee akka gabaasetti aanaa Boosat keessatti weerarri dhibee koleeraa babal'achuudhaan uummanni haala rakkisaa keessa jira. Dhibeen kun lubbuu namootaa galaafataa akka jirus ibsameera. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Boosat obbo Mokonnin Asaffaa madda oduu kanaatti akka himanitti dhibeen baatii caamsaa keessa mul'ate kun namoota 240 irratti argame isaan keessaa 179 fayyanii gara manaatti kan deebi'an yommuu ta'u yeroo ammaa namoonni 58 yaalarra jiru. Gama biraatiin dhibichi gandoota aanaa Boosat biroo keessatti illee mul'achuu akka eegale kan himan aangawaan kun gandoota ollaa irrattis tatamsa'inni dhibichaa mul'achuu himaniiru. Dhibeen kun baatii muraasa duraan aanicha keessatti mul'ate akka ture kan himan jiraattonni amma sadarkaa lubbuu balleessuurra ga'ee daa'imman 4 dhibee kanaan lubbuu akka dhaban himaniiru. Haa ta'u malee itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Boosat obbo Mokonnin daa'ima tokko kan umuriin waggaa 8 ta'een ala kan lubbuun darbe umuriin waggaa 15 fi 23 akka ta'an eeraniiru. Sababni inni guddaan tamsa'ina dhibee koleeraa aanaa Boosatti banaa adda cituu humna elektirikii akka ta'ee fi humni ibsaa fi humni bishaanii kan wal qabatu ta'uu isaatiin bishaanis magaalicha keessaa dhabamee torban 2 oliif turuu isaatiin dhibeen kun akka babal'ate ogeessi fayyaa fi aanga'aan kun akkasumas jiraattonni himaniiru. Jiraattonni itti dabaluudhaan akka jedhanitti dhibeen kun irra deddeebi'ee mallattoonsaa kan mul'atu ta'ullee bulchiinsi aanichaa xiyyeeffannoo kennuu waan dideef sadarkaa kanarra ga'ee jechuudhaan bulchiinsa mootummaa komatu. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay murtii manni maree ministeerotaa dabarsee tarkaanfii sirriidha jechuudhaan jaje. Manni maree ministeerotaa yaa'ii isaa idilee kaleessa geggeesseen galmee dhaabbilee siyaasaa irratti labsii amma dura ba'ee ture fooyyessuuf murteessee ture. Labsiin filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo amma dura bahe irratti qaamolee siyaasaa adeemsa seerawaa fi sochii karaa nagaa ala turan karaa seerawaa qabsaa'uuf fedha yoo qabaatan deebisee galmeessuu irratti qaawwa qabaachuusaa eeruudhaan labsii kana haaromsuusaa ibse. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti labsii mana maree kana qoodanii nageenya jabeessuuf kallattii sirriidhaan tarkaanfii tokko kan deemamedha jechuudhaan murticha jajaniiru. Labsiin mana maree ministeerotaa kun karaa nagaa qabsaa'uudhaaf ijaarsa sirna dimookiraasiif ga'ee mataa isaanii bahuuf fedha wayita agarsiisan deebisee galmeessuuf haala dandeessisu uumuuf labsii ba'e fooyyessuun barbaachisee jedha. Labsiin kun waraana kaaba Itoophiyaa booda beekamtii isaa kan haqame adda bilisummaa uummata Tigraay deebisee galmeessuun beekamtii kennuuf bu'uura seeraa kan kennu yommuu ta'u manni maree ministeerotaa wixinee kana sagalee guutuun raggaasisee paarlaamaa Itoophiyaatti ergeera. TPLF lola booda paartii seerawaa ta'ee galmaa'uuf yeroo adda addaatti boordii filannootti iyyataa galfataa tureera. Labsiin haaraan kunis gaaffii TPLF gaafataa ture kanaaf deebii kennuuf waan akeekame fakkaata. Oduu keenya kan itti aanuun paartiin Innaat marii biyyaalessaarraa amantaa waan hin qabneef akka irratti hin hirmaanne beeksise. Dhaabni siyaasaa Innaat paartii jedhamu marii biyyaalessaa irratti akka hin hirmaanne ibsa kaleessa baaseen komishinicha beeksiseera. Paartichi akka adeemamaa jiru kanatti mariin biyyaalessaa jedhamu kun hunda hirmaachisaa waan hin taaneef waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa waaraa ni fida jedhee waanan hin amanneef qooda irraa fudhachuuf nan rakkadha jechuudhaan ibseera. Lolli biyyattii keessaa marii fi siyaasaan furmaata osoo hin argatiin dhaabbileen siyaasaa adeemsa marii biyyaalessaa irratti komee dhiyeeffatanii keessaa bahan osoo hin deebisin lammiilee hedduun hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa fi galaalchitoonni murtii seeraa malee osoo hidhaa jiranii akkasumas biyyattiin labsii yeroo muddamaatiin osoo bulaa jirtu marii biyyaalessaa jedhamee itti deemamaa jiru kun ni milkaa'aa amantaa jedhu akka hin qabne Innaat paartiin ibsasaa kaleessaatiin beeksiseera. Kun osoo kanaan jiru komishinii marii biyyaalessaa marii waliigalaa taasifamuuf yaada galtee ta'u argachuuf jecha marii Finfinnee keessatti eegale har'as itti fufee ooleera. Marii guyyaa 3 dura eegalame sanarratti Finfinnee keessaa namoota 2,000tu bakka bu'ee hirmaate. Isaanis yaadota galteef ta'u jedhan adda baafatanii kaleessa natti kennaniiru jedha komishiniin marii biyyaalessaa kun. Har'as federaalarraa dabalatee qooda fudhattoonni adda addaa dhimmoota Finfinneeti jedhan irratti mari'ataa oolaniiru. Mariin torbee tokkoof ittuma fufaa jedhameera.
Waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa haratee akka ba'uuf mootummaan biyyattii gaafate. Gaaddisa Gamtaa Afrikaa jalatti nageenya Somaaliyaa tiksuuf waraanni Itoophiyaa gamasitti ergaman dhuma bara 2024 kanatti achi keessaa haratanii akka ba'aniif mootummaan Somaaliyaa murteesseera. Erga bara 1991tti mootummaan miila isaa gad dhaabuu dadhabee nageenyi biyyattii kan tiksamaa yoo nagahe beekamtii mootummoota gamtoomaniitiin loltoota biyyoota Afrikaa irraa walitti qabamanii gamasitti ergamaniinidha. Ulaa galaanaa Yemen irraa Itoophiyaatti kireessuuf mootummoonni Itoophiyaa fi kan Somaaliland amajji tokko bara 2024 erga wal hubannoo irra geenyeerra jedhaniiti Moqaadishoon mootummaa Itoophiyaa irratti hidhii ciniinnattee duula dippiloomaasii fi guuza waammachuu cimsiteetti. Barri turtii loltoota nageenya biyyattii eeguuf achi keessa jiranii bara kana keessa waan xumuramuuf akka dheereffamu hin fedhuu jechuun Pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed Gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii xalayaatiin ifatti beeksisaniiru. Keessattuu loltoonni Itoophiyaa hundi isaanii biyyattii gadhiisanii bahuu akka qaban murtaa'eera. Kan Itoophiyaatiin ala biyyoota biroorraa gamasitti ramadamuu danda'uu jedhameera. Itoophiyaan Gamtaa Afrikaa jalatti qofa osoo hin taane waliigaltee mootummoota biyyoota lamaaniin waraana Somaaliyaa keessaa qabdu baay'eedha jedhama. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon torbee darbe keessa masaraa Waayit Haawusitti wayita affeeraman ammallee nageenyi Somaaliyaa tasgabbaawaa waan hin taaneef dubbii achii baasaa jedhamu kanarratti Joo Baayiden Somaaliyaa irratti akka dhiibbaa taasisaniif gaafatanii ture. Oduu keenya kan xumuraatiin Israa'el Hamaasiif yaada dhukaasa dhaabuu haaraa dhiyeessite. Hamaasis yaadicha ija gaariitiin ilaaluu isaa ibse. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el yaada haaraa wixinee daandii dhukaasa ittiin dhaabuu fi namoota booji'aman ittiin hiikaman dhiyeessiteetti jedhan. Yaadni kunis karaa Kaatariin Hamaasiif dhiyaachuu ibsaniiru. Yaadni Israa'el dhiyeessite kunis marsaa 3 qabaachuu kan himan Baayiden marsaan jalqabaa torbanoota 6 fudhataa jedhan. Marsaan jalqabaa guutummaatti dhukaasa dhaabuu humnoota Israa'el Gaazaa naannoo uummanni itti baay'atu hunda keessaa baasu dubartoota, jaarsolii fi kanneen miidhaman dabalatee namoonni butaman gallakkifamu kunis wal jijjiirraa hidhamtoota Filisxeemotaa dhibbaan lakkaa'amanii fi Israa'el jalatti argamanii dabalata. Marsaa lammaffaatiin waraana Israa'el dabalatee namoonni Hamaasiin butaman lakkifamanii gara guutummaatti waraana dhaabuutti akka ce'u Baayiden dubbataniiru. Joo Baayiden wayita wixinee haaraa dhukaasa dhaabuu kana ibsanitti marsaa jalqabaa fi lammaffaatti waliigaluuf mariin geggeeffamu ulfaataa ta'uu akka malu eeraniiru. Marsaa sadaffaan wixinichaa ammoo lammiileen Israa'el butamanii harka Hamaas jiran kan du'an yoo jiraatan reeffi isaanii akka deebi'u akkasumas deeggarsa Ameerikaa fi hawaasa idil addunyaatiin Gaazaa deebisanii ijaaruun akka geggeeffamu kan jedhu of keessaa qaba. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu gama isaaniitiin Hamaas hanga dhabamsiifamuutti waraanni akka hin dhaabbanne dubbatan. Hamaas gamasaan karoora haaraa dhiyaate kana ija gaariitiin akka ilaalu ibse. Hamaas duraanis gaafataa kan ture waraanni guutummaan akka dhaabbatu loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa akka bahanii fi Gaazaa deebisanii ijaaruu kan jedhudha. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres jijjiirama argameen gammaduu isaanii ibsanii Gaazaatti waraana dhaabuun yeroonsaa ammaa jedhan. Kabajamoo daawwattoota Oromiyaa Niwus Neetwork oduun keenya irraaf qopheeffame kana gammaati nagaan.